Jaalalli Waaqayyoo ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu obbolootota biyya keessas biyya hambaa jirtan hunduma keessan lafa jirtanitti isinii wajjin haa ta'u jechaa Waaqayyoo jaalala isaa ta'ee torbanoota darban keessatti nagaatti nu eegee har'aan nu ga'eera. Akkuma FB irratti isinitti beeksisuu yaade roobii darbee haala garaagaraa irraan kan ka'e nuuf hin mijanne har'a mool argina akkuma jenne kunoo dhiyaannee jirra. Obboloonni kallattiidhaan seenaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammas galaa sagantaa waaqeffannaa kana hordofaa hin kadhannaa hin faarfannaa sagalee Waaqayyo walii wajjiniin hin barannaa. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Viidiyoo kana immoo share waliif godhaa hiriyoota keessan bira haa ga'u. Like godhaa, comment godhaa. YouTube keenyas subscribe godhuudhaan nu bira dhaabadhaan jedhee jaalalaan isin gaafadhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Faarfannaa qopheeffannee dhufne qabna har'as. Faarfannaa guyyaa har'aa moo kan nuuf qopheessee mucaa koo isaan gafaa kakuu gaaddisaati. Qomoon immoo kadhannaadhaan nuuf bane. Faarfannaa kanaan Waaqayyoo waaqeffannee sagalee Waaqayyoo walii wajjin barachuu keenya itti fufnaa. Eebbifamaa faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffanna. Lallikeen adibeanani o jallisee wakike yawma mama ulfin nasifi arrasi lallikeen adibeanani o jallisee Kike ya mama Olfin nasifi Olfin nasifi arrasi Olfin nasifi arrasi Olfin nasifi arrasi Olfin nasifi arrasi Kabaji sifi arrasi Kabaji sifi arrasi Kabaji sifi arrasi Kabaji sifi arrasi Jodadua metijalalike sajadandua metijalalike Yesus wakike atina aftatofike Yesus wakike Jodadua metijalalike sajadandua metijalalike Yesus wakike waaqeffadhaa Waaqayyoon. Sako enyokike Yesu sadake O mama unosanke Yesu sadake Abako
wakike Jesus adake Abet, abet, abet. Adotafe Kunuunsanke Yesus addake. Addakansa. Waaqeffadhaa Waaqa keessan. Adda isa ta'e jaalalli isaa. Maaltu siin Ingita maaltu siin ibsare beekumsa addunyaa fi beekan yoo wal fure wakikee utargame almanoonni teefurame Hallelujah. wakikee utargame almanoonni teefurame maaltu siin gitaa maaltu siin ibsare Beekumsa addunyaa fi beekan yoo fure. wakikee utargame almanoonni teefurame wakikee utargame Injiru akka kee Yesus. almanoonni teefurame gooftaa koo Eenyu akkiike Yesus adake oomamafe kunuunsanke Yesus adake abbaa wakike Yesus addake. adotafe kunuunsanke Yesus addake. sina kabaju Galanni koo kabaja. Sina kabaju. Galanni koo. Sina kabaju. Galanni koo. Sina kabaju. Galanni koo. Oh, hallelujah. Shifta. Omatin illee komatamne. Abbaa sirrii qajeela. Zimana ulfinne uffanne. Hulluu mudaan qabne. Omatin illee komatamne. Abbaa sirrii qajeela. Zimana ulfinne uffanne. Intaa ulfinni isaaf. Abet, abet. Ulfinni siif arrase. Ulfinni siif arrase. Ulfinni siif arrase. Kabaji siif arrase. Amen. Kabaji siif arrase. Kabaji siif arrase. Kabaji siif Galanni ulfinni guddinni hoqobaan ililleen faarsaan jajamuun isa qalame hoolichaaf bara hamma bara baraatti ta'u obboleessa keenya faarfataa Bagarsaa Baqqalee akkuma kana Raa'eliin Waaqayyoo baay'isee guddisee sinaa eebbisu faarfannaa isaaniin Waaqayyoon waaqeffannee faarfannaan Magarsaa yeroo hundumaa Waaqayyoon kabajuudha Waaqayyoon ulfeessuudha Waaqayyoon jajachuudha nus kan nu lafa kanarra jirru suma kanaaf saba kana ulfina koofin uummadha waan jedheef Waaqayyoon faarfannaa keenyaan kadhannaa keenyaan lallaba keenyaan jireenya keenyaan qabeenya keenyaan waan hundumaan hin ulfeessina maqaan Waaqayyoo keenya ulfinaan ol hajedhu Waaqayyoo jaalala isaatee arra wal argineerraa roobii darbee
lole seexanaatiin kan kee wal arguu hin dandeenye waa tokkoon dhugaa isiniif boo barbaade. Yeroo tokkoti nama waaqayyoo tokko konferensiidhaaf gara biyyaatti waamanii yeroos biyyan jira biyya mandii jedhamuun dhaladhee guddadheni abbaa kumarraa yookaan abbaa kumee dhamee beekamaa biila irraa waamne konferensiidhaaf. Konferensiif waamneetu najjoodhaaf warri najjoof mandiin beenne najjoof mandiin kiiloomeetirii 75 qofa fagaata. Kiiloomeetirii 75 kanatti saatii 9 deeman. Akkas jedhe seexanni nama lola malee najjoof mandiitu saatii 9 fagaataa jedhe. Yoo lafa deeman iyyuu kiiloomeetirii 75 saatii 9 hin fagaatu. Seexanni nama lola. Torban kana lola seexanaati ture. Kanan irratti dubbachaa jirus waa'ee lolaati. Waa'ee wallaansooti. Seexanni yeroo namni waa'ee isaa dubbatu hin jaallatu hin aara hin dallana waan ta'eef lolatti jabaadhu wallaansootti cimi isa jedhu sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaalaa jirra. Lolli keenya eenyu wajjin akka ta'e tokko lama jennee walii wajjin ilaalleerra. Isa kana amma kutaa 5tti YouTube keenya irra sinii keenya jira waan ta'eef namoonni kanaan dura sin darbe subscribe gootanii argachuu dandeessu YouTube keenya irra. Torbanoota lamaan darbame yookaan nuun ilaalaa jirru waa'ee mi'a waraanaati. Nuyi loltuu Kiristoos Iyesuusidha. Loltuun immoo warra kaanirraa adda wanti ishee godhu mi'a waraanaa hidhattee isheen jirtudha jenneetu torban darbe kaafnee roobii darbe ilaalaa turre. Mi'i waraanaa keenya maal akka ta'e sagalee waaqayyoo keessaa mi'i waraanaa keenya maal akka ta'e sagalee waaqayyoo keessaa inni tokkoffaan kan nun ittiin mudhii keenya hidhannu dhugaadha. Nuyi namoota dhugaati, kiristaanota dhugaadha. Dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Mi'i waraanaa inni kan waaqayyoo inni tokkoffaan isa kana. Lammaffaa akka uffataatti kan nun uffanne adeemu. Wattaaddarri loltuun militariin tokko uffata siviiliin uffatu uffata gagoo kana loltuu ta'uusaa wanti isin ittiin beektan uffata addaa uffatee adeemu. Kan keenya uffanni keenya kiristaanoon amantoon tajaajiltoon addunyaa kanarratti maalidha? Qajeelummaadha. Qajeelummaa akka uffataatti uffadhaati keessa jiraadhaa. Sadaffaa miilla keenyatti kan nuun kaa'annee adeemnu yookaan kopheen keenya wangeela nagaa isa lallabuudhaaf qophaa'edha. Wangeela nagaa isa lallabuudhaaf akka kopheetti akka caammaatti isa kaa'adhaa jedha. Arfaffaa irratti kan nuyi wajjin ilaallee amantii akka gaachanaatti. Amantii akka gaachanaatti qabadhaa. Gaachanni wanta tokko waan ittiin ofirraa deebisnudha, ofirraa faccifnudha. Yeroo hundumaa lola bakkeetii dhufu, darboo bakkeetii dhufu, xiyya bakkeetii dhufu, abdii kitannaa nutti dhufu kanan ittiin ofirraa deebifnu gaachanni keenya maaloodha yoo jettan amantiidha. Nama amantii seexanni hin danda'u. Nama amantii diinni hin danda'u. Namni amantii yeroo hundumaa abdii kutannaa seexanaa kan inni ittiin mo'atu amantii isaatiin. Amantii isaatiin. Nama amantii diinni hin danda'u. Namni amantii dukkana keessa taa'ee ifa arga. Dukkana limixii keessa taa'eetu ifa arga. Yeroo hundumaa sagalee mo'ichaa haasa'a. Maaliif? Gooftaatti gammada waan ta'eef. Filiphisiyoos boqonnaa 4:4 irraa maal jedha? Yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Ammoo irra deebi'een jedha gooftaatti gammada. Yommuu nun gammannu seexanni hin jaallatu. Aaruu keenya, gadduu keenya, bambanuu keenya, dheekkamuu keenya barbaada. Kanaaf Imbaaqoom akkas jedhe. Imbaaqoom boqonnaa 3 sagalee kana nan dubbisame. Boqonnaa 3 lakkoofsa 17 kaasee mukti arbuu yoo daraaruudhaa baate iyyuu mukti wayinii mukti ijeersaas yoo ija godhachuudhaa baate iyyuu maasiin midhaan yoo baasuudhaa baate iyyuu oolonni gorontoo keessaa saawwannis dallaa keessa yoo jiraachuudhaa baatan iyyuu ani waaqayyootti nan ililcha. Waaqayyo sana fayyisutti nan gammada. Waaqayyo gooftaan jabina kooti. Inni akka borofa collee akka nu taalu hin godha. Iddoo ol kaarraas inni na dhaaba. Kun jireenya amantiiti. Mukni arbuun mukni ejersaa ija yoo godhachuudhaa yoo baate iyyuu maasiin midhaan baasuudhaa yoo baate iyyuu haleluuyaa wanti
hundumtuu yoo dhibeyyuu ammaalan godha gooftaattan gammada. Gooftaattan gammada. Namni amantii haalarra ija isaan ka'u. Namni amantii waan argatuuf waan dhaberra ija isaan ka'u. Yeroo hundumaa iji isaa gooftaa isaarra jira. Waaqayyoo isaarra jira. Kanaaf mi'i waraanaa keenya kan inni ittiin seexanna ofirraa faccifnu amantiidha. Ammayyuu amantiidhaan irratti dubbadha. Yoo dhibeyyuu gooftaattan gammadadha. Gammaduuma keenya barbaadu. Inni hamaan sun gammaduuma keenya gammachuuma keenya hin jaallatu. Nu gaddisiisuu barbaada. Mataa nu dha'uu barbaada. Namni amantii garuu duwwaa keessa dhaabatee duwwaa keessa ijaajjee dhibeema keessa taa'etu fayyina dubbata. Rakkina keessa taa'e bal'ina dubbata. Dukkana keessa taa'e ifa hima. Kanaaf nama amantii seexanni hin danda'u. Arraa waa lamaan tokkoon itti isiniif dabala. Mee Waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyo abbaa keenya, abbaa gooftaa keenya Yesuus galanni siif haa ta'u. Alaa yeroo kana namoota karaa peejii kana galanii sagalee kee dhaggeeffachaa jiran, karaa YouTube galanii sagalee kee dhaggeeffachaa jiran, karaa FB galanii sagalee kee dhaggeeffachaa jiran, maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura amantii irratti dhangalaasi. Amantii amma ija sanaaficaatuu qabaattaniitti. Yaa Waaqayyo, amantii amma ija sanaaficaa ana keessas isaan keessas ati kaa'i. Yaa gooftaa, yeroo kana moo Waaqarraa dubbii kee nutti dubbadhu. Nuu kadhatam si kadhanna waa'ee keenyaaf, waa'ee mana keenyaaf, waa'ee biyya keenyaaf, waa'ee saba keenyaaf, waa'ee addunyaa kanaaf si kadhanna. Nuu kadhatam dubbii keen dubbadhaa na gargaari. Jalqabnee hamma xumurutti nu wajjin ta'i. Warra galan kana karaa garagaraa warra dhaggeeffatan kana eebbisi maqaa Yesuusiin ameen. Mi'i waraanaa keenyaa innan shanaffaan irratti dubbadhu. Loltoonni Efesoon boqonnaa 6 kutaanuun irratti ilaalaa jiru. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 14 kaaseetu nan dubbisa. Dubbii kanarra sirra deebi'ee egaa akka nama sabbataan hiixadhuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaa dhaabadhaa. Akka nama kophee kaatuutti wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuuf qophaa'aa. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya hamaa sa'amaa bawaa deemu sana dhaamsuu dandeessu. Fayyina akka konfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Loltuun warra kaanirraa wanti isheen itti adda baatu tokko maalidha? Wanta isaan mataa isaaniitti kaa'atanidha. Keeppii, mallayyoo. Mallayyoon keenya, keeppiin keenya yeroo hundumaa mataarra ka'annee kan hin adeemnu. Haaleluyyaa. Ofirra ka'annee kan hin adeemne maa inni? Mallayyoon keenya, keeppiin keenya isa kanadha. Fayyina. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti. Haaleluyyaa. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti mataa keessanitti ka'adhaa. Adeema. Obboleetti, obboleessaa, obboloota tokko mena dhagaa. Fayyuu keenya caalaa wanti nu gammachiisu hin jiru. Fayyina keenya caalaa wanti nu gammachiisu hin jiru. Aniif isin karaa Kiristoos Yesuus dukkana keessaa gara ifaatti, du'a keessaa gara jireenyaatti, mootummaa isa afuuf isa darbu keessaa karaa Kiristoos Yesuus gara mootummaa bara baraatti waamamneera. Warra fayyinedha nu. Warri gooftaa qabnu warra fayyinedha. Fayyuu keenya caalaa immoo kan nu gammachiisu hin jiru. Akka jedhamni gooftaa Yesuus namni biyya lafaa kana buufate lubbuu isaatti yoo hirrise maal waa'ee baasaaf? Hello. ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጣ ምን ይጠቅመዋል? ብይ ለፋኩን ቡአ ኬኘታኤ ብይ ለፋኩን ከን ኬኘታኤ ሂንፈይን የታናን ልቡ ኬኝ ኦልፈቹ ሂንደንዴኙ ታናን ማልዋይኑ ባስ ወሪ ከን ጎፍታታኔ ፈይነር በገገመድ በገገመን ኑ ይፈይነር ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይነር ፈዩ ኬኝ ጫላሞ ከኑ ገመቺሱ እንጅሩ ከናፍ ፈይና አከ ጎንፎ ሲቢላቲ መታኬ ሰንረካዳ ፈዩ ኬሰን ጫልቺሳቹ እንዱማን ኦልጎዳ
akka warra fayyanitti taasa'a, akka warra fayyanitti jiraadha, akka warra fayyanitti deddeebi'a, akka warra fayyanitti jireenya keessan kana mul'isaa malee hin kunkumina. Warra fayyan seetan hin danda'u. Faarfannaa durii tokko yaadadha. Faarfannaa dur faarfan biyyatti ergan fayyee nan gammada nan faarsa waaqa koo fiyyee kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesseedha. Hallelujah. Meen faarfannaa kan ol duukaa ergan fayyee nan gammada nan faarsa waaqa koo fiyyee kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesse. Ergan fayyee nan gammada nan faarsa waaqa koo fiyyee kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesse. Mee faarfadhootiyyuu ergan fayyee nan gammada nan faarsa waaqa koo fiyyee kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesse. Hallelujah. Ergan fayyee nan gammada nan faarsa waaqa koo fiyyee kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesse. Inni du'a bara baraarraa nu oolche qulqullootaan inni nu qixxeesse. Karaa Yesuus Kiristoos ilmasaa inni nu fayyise. Waaqayyo ulfina argatu. Fayyuu keetti gammadi. Fayyuu kootti gammaduun qaba. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti mataa keessanitti kaa'adhaa jedha macaafni qulqulluun. Akkas jedha macaafaa wangeela Yohaannis boqonnaa 10 waraanaa keenyaati kan ittiin seexana mo'an. Warra fayyan seexanni hin danda'u. Warra fayyan diinni hin danda'u. Warra fayyan inni hamaan sun hin danda'u. Warra fayyan macoonni hafuuronni hammeenyaa hin danda'an. Warra fayyan fayyineerra nuun. Hallelujah. Karaa Yesuus Kiristoos fayyiteetti obboleetti, fayyiteetti obboleessa, fayyineerra firoota koo an fayyeera. Ati fayyiteetta fayyineerra gammadi fayyuu keetti. Qulqullootaan isa si qixxeessetti mana isaa keessa isa si dhaabetti qulqullootatti isa si dabaletti isa nu dabaletti gammaduu qabna. Akkas jedha Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee abaduuf miti. Ameen, ameen. Oh, hallelujah. Karaa Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa qabna. Jireenya bara baraa qabda. Jireenya bara baraa. Akkeedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa. Come on. Jireenya bara baraa. Namni gooftaa qabu jireenya bara baraa qaba. Bara baraan jiraata. Kananni isaaf haa ta'u. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuun miti. Biyyi lafaa isaan fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge. Ameen. Randee biyya dubbii kana. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf mini. Biyyi lafaa isaan fayyuuf ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Isin maqaa ilma Waaqayyootti kan amantan jireenya bara baraa akka qabdan akka beektaniifan isa kana isiniif caafadha. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 5 irraa lakkoofsa 13 irraa maqaa ilma Waaqayyootti kan amantan jireenya bara baraa. Hello, jireenya bara baraa qabna. Waaqayyo ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti kan inni ergeef itti farachiisuudhaan miti. Isaan akka isaan fayyaniif malee. Lakkoofsa 18 ilma isaa kanatti kan amanne itti faradama. Isatti kan amanu garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniiniif ammumayyuu itti faradamee jira. Ilaarran deebi'a. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Firdii jalan jirtu ati. Erga Kiristoosiin qabaatte, erga gooftaa qabaatte, erga kan gooftaa taate, seexanni sin ammeessin, seexanni sin kasasin, diinni sin kasasin, firdii jalan jirtu ati. Du'a bara baraa jalan jirtu ati. Hadheessituun kee kufeera, hammeessituun kee kufeera, hadheessitoonni keenya, hammeessitoonni keenya kufaniiru. Akkas jedha ammas afaan koo irratti jabaate dubbiin.
waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf biyya lafaatti ilma isaan fayyisuudhaaf ilma isaatti kan amanu ittiin faradamu. Ilma isaa tokkicha kanatti kan amanu abeet. Isin argee harka fuudhee isinii gammaduu hin danda'u gaa. Baga gammadde. Tokkicha ilma waaqayyooti kan amanu firdii jalan jirtu ati obboleessa ko, obboleettii ko, abbaa ko, haadha ko, karaa peejii kanaa, karaa yuutuubii kanaa, karaa FB kanaa na dhaggeeffachaa kan jirtan dubbii waaqayyo isa jiraataa isa akka jiraatutti tafu isa humna hojjetuuf keessaa qabu sitti himaa jira. Firdii jalan jirtu. Kanaaf fayyina keetti gammadi. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti mataa keessanitti kaadhaa. Fayyina keenya caalaa wanti nu gammachiisu hin jiru. Biyya lafaa kun hin darba. Addunyaan kun hin darba. Bifi hin darba. Qabeenyi hin dhuma. Namni hin du'a. Fayyina keenya caalaa wanti nu gammachiisu addunyaa kanarra hin jiru. Fayyuu keetti gammadi. Nama fayyina isaatti gammadu inni hamaan sun hin danda'u. Seexanichi hin danda'u. Inni waaqarraa gad darbatame suni hin danda'u. Akkas jedha. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyooti waan hin amaniiniif ammumayyuu itti faradamee jira. Warri hin amanne yoo jiraattan garuu amanaa. Ilma waaqayyo Kiristoos Yesuusitti amantanii hin jirtan taanaan ammayyuu firdii jala jirtu. Sichi miti. Ammayyuu. Kanaaf warri gooftaan qabne, warri gooftaan beekne karaa peejii kanaa hiriyoonni keessan isin afeeranii na dhaggeeffachaa kan jirtan ilma waaqayyootti amanaa. Warri gooftaa qabdan immoo gammadaa. Hallelujah. Ayyaanni waaqayyoo mul'ateera nama hundumaa kan fayyisu. Kanaaf loltoonni Kiristoos Yesuus keeppiin keenya mallayyoon keenya yeroo hundumaa mataa keenyarra ka'annee kan nuun adeemnu fayyina. Ergan fayyee nan gammadaa nan faarsa waaqa koofiyyee kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesse. Ergan fayyee nan gammadaa nan faarsa waaqa koofiyyee kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesse. Abeet. Ergan fayyee nan gammadaa nan faarsa waaqa koofiyyee kan du'arraa na deebisee qulqullootaan na qixxeesse. Isa si du'arraa si deebise. Isa du'a bara baraarraa si oolche. Fayyina keetti gammadi. Fayyuu keenya seexanni hin jaallatu. Warra fayyan seexanni hin danda'u. Loltoonni Kiristoos Yesuus mataa isaaniitti kaatanii kan isaan adeeman fayyina. Seexana argi. Yadiina argi. Yaa'ama argi. Fayyineerra nun. Gatii dhiigaati nun. Hallelujah. Mallattoo dhiiga Yesuustu nurra jira. Nun dandeessu. Yadu'aa nun dandeessu. Yesiwol nun dandeessu. Loltoonni Kiristoos Yesuus inni cha'affaan loltuun wanti isheen ittiin beekamtu moo meeshaa waraanaa qabdi. Meeshaa waraanaa ishee kilaashiidha. Shugguxiidha. Wanta isaan qabatanii jiranidha. Ijoo. Kun jecha macaafa qulqulluuti. Ijoollee waaqayyoo kilaashiin keenya shugguxiin keenya wangeela. Harka keenya keessaa kan hin buune wangeela. Dubbii waaqayyoo akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Dubbii waaqayyoo Efesoon boqonnaa 6. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee waaqayyoo akka billaatti. Hallelujah. Billaan keenya isa kana. Kan nu seexana ittiin kukkunu, kan nuti diina ittiin kukkunu, kan nuti ergaasaa ittiin ofirraa dabalu. Seexanni isa kana hin danda'u.
Hallelujah. Yeroo tokko haadha tokkotti amanan jedhan magaalaa Naqqamteetti torbe amananii torban saatti yeroo isaan mana namaa dhaqan hafuurri hamaan mana sana keessaa namarraayi. Yeroo namarraayi jaartiin reefuu torban tokko erga amananii akkatti kadhatan hin beekan. Wangeela garuu baadhatanii jiru. Isa sanatti dawwalu hin jiru tajaajilaan. Isa kanatti dawwalu hin jiru tajaajilaan. Waan godhan daban macaafama qulqulluu kana fuudhaniitu mataa isheerra kaa'anii jedhan. Irruma kaa'anii maqaa Yesuus Kiristoos isan torbanarraa amaneen iyyi ba'innaan caraanee keessaa sokke. Wangeelli keenya kun humna hojjetu of keessaa qaba. Billaan keenya, kilaashiin keenya, meeshaan baraa keenya, meeshaan ammayyaa keenya maalidha yoo jettan firoota koo dubbii Waaqayyooti. Buleettii obboleessaa karaa peejii kana, karaa YouTube kana, karaa FB kana namoonni na dhaggeeffachaa jirtan kanan isin gorsa. Akkeera Qolaasaayis boqonnaa 3:16 dubbii Waaqayyoo guutummaatti isin keessaa jiraatu jedha. Dubbii Waaqayyoo guutame dubbifadhaa kana qayyabadhaa kana eenyuuf iyyuu hin galanni kun eenyuuf iyyuu hin afannu kun kadhadhaati Waaqayyo naa ibsedha isiniif ibsa. Nama dubbii Waaqayyoo qabu, nama sagalee Waaqayyoo qabu, nama wangeela qabu seetan hin danda'u. Diinni hin danda'u. Inni hamaan sun hin danda'u. Kun yeroo hundumaa harka keenya keessa jiraachuu qaba. Dubbii Waaqayyoodhaan guutamnee jiraachuu qabna. Kan inni ittiin seexana kukkunnu sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo billaa gar lamaan qara qabu caala. Waaqayyo ulfaatu billaa gar lamaan qara qabu. Hin murachittis hin muraasittis sagalee Waaqayyoo darsoo malsi ነው የሚቆርጠው darsoo malsi ነው. achis yemmuu dhaqu mura achis yemmuu deebi'u mura. Billaa gar lamaan qara qabu caala. Hin caala meeshaan ammayyaa caala kun. Boombii caala, kilaashii caala, BM caala, zuu caala. Wanti ittiin addunyaan ol saraachiftu isa caala. Inni sirka jilu caala. Waan yaadadhe abbaa tokkotu yeroo tokko dhugaa nu ba'an biyya tokko keessaa gara mana 85ti. Isaan duwwaatu amana biyya sana keessatti. Bishaan ittiin laatanii iddirii isaanii keessa hariyaniiru. Hawaasa keessaa baasaniiru. Wanti isaan irra hin geenye hin jiru. Biyya sana keessatti maaltu ta'a? Abiddatu safara sana qabate. Abiddi kun mana jiru hundumaa gubaa dhufe isa booddee mana jaarsaa bira arrabi abiddaa itti deemaa dhufe. Gadi ba'anii mati wangeela kan akkas qaban. Arraba abidda achi as abbo ba'aa dhufetti wangeela kana qaban. Abeet. Kun ibidda boba'aa dhaamsa. Isa mul'ata ayyuun dhaamsa. Elaa abidda keessan jira kan jettu. Gidduutti moonni kun naa dhufeera. Sagaleen galgala kana ba'aa jiru kun ibidda mana kee irratti boba'ee jiru sirraa hadhaamsu. Ibidda si gubuuf achi as sitti foollachaa jiru sitti kaachaa jiru sirraa hadhaamsu. Hallelujah. Elaa Waaqayyo sirraa dhaamsa. Laphee korratti jabaateera. Sirraa dhaamsa sadhanna kee keessa deemee si gubu. Samana keessa deemee si gubu. Kuti kanaan. Muri kanaan. Jaarsi kun akkas jedhan gadi ba'eemanii akkas godhee wangeela kootti qabeedhan. Arrabi ibiddaa boba'aa dhufe sun manuma koorraa galagashi. Hin deebisa abbee. Ibidda mana namaarraa deebisa. Hin deebisa wangeel. Maqaan isaa ulfaatu hin deebisa. Isa booddee safarri hundumtuu gud jedhe hin dinqifatan hin raajeffatan
waaqni jaarsa kanaa dhuguma waaqadhan hin hojjeta kun qobaasa seexana maaliin moona sagalee waaqayyootiin moona dubbii waaqayyootiin moona wangeela kiristoosiin moona dubbii waaqayyoon guutamaa ana waan isinitti majaran seexana ifachuu duwwaadhaan moona miti mormuu duwwaadhaan moona miti ifachuun gaarii mormuun gaarii Yesuus Kiristoos kan inni ittiin seexana mo'achaa ture wangeela Maatiyos boqonnaa 4 irra yemmuu ilaaltan akkas jedha caafamee jira beela'ee akka inni beela'e bareetu dhufeetu dhagaa kana daabboo godhe namni buddeen duwwaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyo keessaa ba'u malee maaliin mo'ate macaafuma keessaatti dubbachaa sagalee waaqayyotti dubbachaa seexana maaliin moota beektaa dubbii waaqayyoon moota ilaarra sirran deebi'a hafuurri qulqulluun akkan irra deebi'uuf gara sammuu koo gara raba koo fiti ifachuu duwwaadhaan moona seexana miti በግጻሴ ብቻ አይደለም የምናሸንፈው በእግዚአብሔር ቃል ነው የምናሸንፈው ሰይጣን የእግዚአብሔርን ቃል አይችልም የእግዚአብሔርን ቃል አይቋቋምም በእግዚአብሔር ቃል ፊት መቆም አይችልም ወንጌል ማቴዎስ በቆና ፍርራ ማልጀረ ኢሴ አዴሜ ኡመረት ኩፍቴ ዮና ሰገድ ቢየለፋ ከና አዱኛ ከና ሲፈን ከነ ጀናን waaqayyo waaqa kee duwwaaf sagadi jedhamee caafamee jira gaara kanarraa mana qulqullummaa kanarraa yoo gad of darbatte inni ergamoota isaa siif abboomamennaan waaqayyoon waaqa kee garmaleen eeggatiin xiksi jalliseeroo nutti fiduu jira sagalee waaqayyoon guutamuu qabna dubbii waaqayyoon guutamuu qabna ilaasinen eebbis ameen jedhaa fudhaa waaqayyo dubbii isaan si'aaquutu sagalee isaan si'aaquutu sagalee waaqayyoon guutamuuf immoo gadi teenyee dubbisuun dirqama sagalee waaqayyo warra lallabnu duwwaaf luboota duwwaaf paastaroota duwwaaf raajota duwwaaf warra mul'ata iman duwwaaf warra tajaajilan miti siifis kennameera nyaadhu kana gadi taa'i dubbifadhu yoo dadhabde guyyaatti miraafi tokko dubbifachuun dadhabin miraafi tokko dubbifachuun boqonnaa tokko dubbifachuun dadhabin dubbii waaqayyoo namattaasaa haleluya namattaasaa kun macaafa qulqulluu yeroo dubbiftani yeroo tokko simboosisa yeroo tokko sinkofalchiisa yeroo tokko itti si yaachisa yeroo tokko waanuma goota wallaaltu hinaasaam wangeelli keenya caafata lubbuu qabudha wallaalota beekoo godha dadhaboota jabaa godha qabaan kan namni arguu hin dandeenye isaan argine dhugaa beekuu bira geenye isaan fayyine dubbisaa wangeel dhaloota nana dhaamsan siidhaam bara kana namni badaa wangeela dubbisuu hin jaallatu macaafa qulqulluu dubbifachuu hin jaallatu macaafa qulqulluu qayyabachuu hin jaallatu kanaaf mo'amaadha namni baay'een mo'amaadha maaliin moona sagalee waaqayyootti akka billaatti kun klaashii keenya kun shuguxii keenya kun meeshaa ammayyaa keenya namni kana qabu darbee adeema ciyaa deema mo'ataa ta'a waaqayyo hidhannoo kana nu haa hidhachiisu akkas jedhagaa isa kana hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha waa'ee mi'a waraanaa keenya arran xumura bu'aa mi'a waraanaa keenya isa jedhumoo torbee walii wajjin ilaallaa irra deebi'aa isinis dubbifadhaa waaqayyo hafuura qulqulluun siifis ni ibsa siifis mul'ata dubbii isaa siif laata ammas irra deebi'een adaraan isin jedha sinan gaafadha jaalalaan yeroo hundumaa peejii kana follow godhaa share godhaa like godhaa obboloota keessan bira viidiyoon kun akka ga'u godhaa yoo fedha keessan ta'e luba gaaddisaa xalaa'uun jedhamee moo yuutuubii bannee jirra yuutuubii sanas galaati namoonni waayifaa qabdan namoonni imeelii qabdan subscribe godhaa
ergaa kanaan dura darbe hundumaa achirra isiniif kaa'aa deemnaa karaa sanas nu argachuu dandeessu. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Sagalee kana dubbiseen raawwadha. Kanaafis guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadha. Egaa akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadha. Qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaa dhaabadha. Akka nama kophee kaayatutti wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'a. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadha. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa deeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka sangonfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Bu'aa mi'a waraanaa keenyaa isa jedhu roobii dhuftuu sa'aatii 2 kaafnee walii wajjin in ilaallaa. Yeroo gabaabaan kadhanna. Namoonni kadhata barbaadan Waaqayyo isa dhaga'u kadhanna. Waaqayyo isa deebisu kadhanna. Hallelujah. Kadhanna. Kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa, yaa Waaqayyo Ilmaa, yaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu Waaqa sadan tokkoo, yeroo kana iddoo hundumaatti kan argamtu ana san jira. Ati garuu obboleettii kana bira jirta. Ati obboleessa kana bira jirta. Ati mana ishee mana isaa keessa jirta. Ati addunyaa mararra jirta. Iji kee hin arga Gooftaa iddoo hundumaatti. Sin kadha yaa Gooftaa. Yeroo kana Gooftaa karaa peejii kanaa karaa yuutuubii kanaa galanii kadhata kan barbaadan ilaa Gooftaa ba'aan keessan kan isinitti ulfaate itti dhamaatanii kan dadhabdan gara koo kottaa ani boqonnaan isiniif kennaa itti. Namoota yaa Waaqayyo ba'aan irra jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin ba'aan kamiyyuu irraa haa ka'u. Irraa haa ka'u. Irraa haa ka'u. Irraa haa ka'u. Ba'aan kan itti ulfaate. Hallelujah. Hallelujah. Irraa haa ka'u. Irraa haa ka'u. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate itti dhamaatanii kan dadhabdan gara koo kottaa itti. Garas geessanii gara na geessanii yaa Waaqayyo itti dhamaanii kan dadhaban iji keen arga. Iji Waaqayyo gara qulqullootaan ilaala dhameera. Iji keen arga. Ba'aa rakkinaa, ba'aa hiyyumaa, ba'aa dhibee yaa Gooftaa rakkinni garagaraa maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa haa ka'u. Yaa Gooftaa meen kadhanna. Ammas hin kadhanna. Yaa Waaqayyo biyya keenyaaf si kadhanna. Haala amma biyyi keenya keessa jirtu kana in argita. Yaa Gooftaa biyya keenya kanaaf harka kee ol kaasi. Irree kee ol kaasi. Qilleensa hamaa kana bubbee hamaa kanatti ifadhu. Yaa Waaqayyo siyaasa isaa keessa, dinagdee isaa keessa, hawaasummaa isaa keessa yaa Gooftaa harka kee gashi. Adaraa mee kadhaa mee jiran. Mee kadhaa. Inni caalu akka nutti hin dhufneef kadhadhaa. Waaqayyo dukkana kana dabarsi. Waaqayyo dukkana kana dabarsi. Waaqayyo dukkana kana biyya kanarra dabarsi. Yaa Waaqayyo qaala'insa jireenyaa biyya kana keessa jiru kana nurraa kaasi. Yaa Gooftaa namoota mana hidhaatti gatamanii jiranitti ati isaan yaadadhu. Hidhameen ture nan gaafanne jette mini Gooftaa Yesuus. Alaa yeroo kana siin ergina ati isaan yaadadhu. Yaa Waaqayyo biyya kana keessatti gaagaamni hamaan hin ta'in, jeequmsi hin ta'in, dhumiinsi hin ta'in. Yaa Gooftaa warra biyya bushaniif si kadhanna, warra siyaasaaf si kadhanna, warra deeggartoota mormitoota jedhamaniif si kadhanna, naggaadotaaf si kadhanna, daldaltootaaf si kadhanna, hayyootaaf si kadhanna, qonnaan bulaaf sin kadhadha, horsiisee bulaaf sin kadhadha, sabaaf sablammii biyya kana keessa jiraniif sin kadhadha. Maaloo Waaqayyo fuula kee gara biyya kanaatti deebisi. Araaraan biyya kana yaadadhu. Yaa Gooftaa harki kee gidduu nuuf haa galu. Harki kee gidduu nuuf haa galu. Bara gabii nuuf fidi. Bara boqonnaa nuuf fidi. Yaa Waaqayyo hafuurri uummata wal ficcisiisuuf ba'e, dhiiga dhangalaasuuf ba'e, lubbuu balleessuuf ba'e, mata jabeessa, gara jabeessa, boqu jabeessa inni nama godhu maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiru kan rukutame haa ta'u. Yaa Waaqayyo sin kadhe abidda boba'aa kan addunyaa kanarraatti dhaamsi. Yaa Gooftaa dhukkuba biyya lafaa raasaa jiru kan,
dhukkuba addunyaa raasaa jiru kan maqaan kan kennameef kan mana kan cufsiise hojiirraa kan nama kute yaa Waaqa yeroo malee kutee butee kan ba'u maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubi kun haifatamu. COVID-19 wanti jedhamu kun haifatamu maqaa Yesuusiin humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin xaragamee addunyaa keenyarraa kan bade haa ta'u. Biyya lafaa kan araaraan dhiifamaan maaruu keen yaadadhu. Biyya keenyas yaadadhu. Amma gaafati nu ilaaltutti, amma gaafati nu yaadattutti, amma gaafati haala kana jijjiirtutti nuyi gara keetti iyyuu hin dhiifnu. Yaa Waaqayyo ati Waaqarraa nu ilaali, nu yaadadhu, nu milladhu. Ammas irra deebi'een jaalalaan isin gaafadha obboloottota koo lafa jirtanitti waa'ee biyya keenya kanaaf Waaqayyoon kadhadhaa, waa'ee saba keenyaaf Waaqayyoon kadhadhaa, waa'ee dhukkuba kanaaf Waaqayyoon kadhadhaa. Akkas jedhee Izraan Waaqayyoon kadhanne nusi innis nuuf kadhatame jedha. Waaqayyoo namaa kadhatamaa lafa jirrutti amma Waaqayyo nu yaadatutti, amma Waaqayyo haala kana jijjiirutti, amma Waaqayyo dukkana kana dabarsutti, amma Waaqayyo bara boqonnaa nuuf fidutti, amma Waaqayyo waan hundumaa sirreessutti nuyi meeshaan keenya kana gara Waaqayyootti haa iyyinu. Wamoonni galtan namoota baay'eedha maqaa isin dha'uu hin dandeenye. Gooftaan Waaqarraa isin haa eebbisu. Kadhata garaa keessanii isiniif haa deebisu. Lafa yaaddaniin Waaqayyo isiniin haa ga'u. Yeroo hundumaa warra irra aanan, warra mo'atan, warra mo'ichaatti ulfinatti darban Waaqayyo Waaqarraa isin haa godhu. Ayyaanni isaa isinirratti haa dhufu. Nuufis kadhadhaa. Irra deebi'een isin gaafadhaa. Peejii keenya kana hundumaaf follow godhaa. Video kana share godhaa. Like, comment godhaa. Boloota keessan bira akka ga'u godhaa. Namoonni Wi-Fi qabdan, namoonni access isaa qabdan, namoonni emailii qabdan, YouTube keenya moo luba gaaddisaa jedhamee jira. Subscribe godhaa. Ergaa keenya isa kaan achumarra keenya jirra. Isinan jaalladhaa, ulfaadhaa. Anaafis mana koofis qe'ee keenyaafis Waaqayyoon nuuf kadhadhaa. Nus isiniif kadhannaa. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Eebba lubaan immoo isin eebbisaa. Garaa keessaniif harka keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Lubni akkas jedhe haa eebbisudha. Waaqayyoo si haa eebbisu, si haa eegu. Waaqayyoo fuula isaa siif haa ibsu, sitti haa araaramu. Waaqayyoo fuula isaa siif haa ibsu, lafati jirtutti nagaa siif haa laatu. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokkoon ameen. Eebbifamaa. Hafuurri Waaqayyoo, ayyaanni Waaqayyoo, humni Waaqayyoo nu wajjin jira. Torbee wal arginaa. Torban gaarii. Shalom, shalom, shalom.